Shama akkam jirtu kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiloolee. Guyyaa har'aa waa'ee imala injifannoo ittisa raayyaa Itoophiyaa fi waraana waloo wal qabate simbiraan geenyaa hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin ta'a. Imalli injifannoo akkuma itti fufeetti jira. Yeroo itti uummatni bilisa ba'u amma. Waraanni waloo fi raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa diina isaa ari'ee ni diigaa ni barbadeessaa ni bittinneessas. Yeroo ammaa humna waraana waloo kan jennee waamnu baroota walii yoo jijjiirames durii kaasee qaama raayyaa ittisa biyya Itoophiyaatii fi gargaaraa isaa tureera. Raayyaa cina dhaabbachuun biyyaaf daangaa eegsisuun kan jiraatii fi jaalala biyyaa gadi fagoo kan qabu humna goototaadha. Bara Jaanooyi waraanni biyyoolessaa ijaaramee walitti hidhata iziitiin guutummaa biyyattiitti kutaa biyyaa godina aanaa fi gandatti kan ijaaramee turedha. Miseensonni naannoo baadiyyaatti qote bulaan uummata keessaa filatamanii leenjisuun deebi'anii naannoo isaaniitti hidhatanii shiftaa fi warreen nageenya booressan ni eegu ture. Ijaarsi isaanis caasaa raayyaa fi aangoo kan qabu ture. Innis ajajaa 10, ajajaa 50, ajajaa 100 fi shaambal shaalaqaa jechuun isa afaan Amaaraan nacci labaash kan jedhamus tureera. Hojii nageenyaa fi odeeffannoo kan hojjetu hattuu yakkamtoota shiftaa nageenya booressu hordofuun barbaachisee waraana ajajee kan rukutuu fi barbadeessudha. Waggaa keessatti yeroo muraasaaf leenjii fudhachuun gara misooma isaaniitti deebi'u. Rakkinni nageenyaa godinaa fi aanaa isaaniitti yoo uumamu waamicha duula taasifamuutiin waamamanii ajajoota isaanii jala ta'uun ni duulu. Shiftaa biyya rakkises yoo ta'e hordofanii rukutu. Booji'anis murtiif ni dhiyeessu. Waraanni biyyoolessaa bara mootichaa sanatti Leetanaal Jeneraal jedhamuun gaggeeffama. Koffiyyaa mataasaas ni qabaata. Waraanni waloo kun sadarkaa biyyaatti diinni weeraraaf yommuu ka'utti waamichi kallattiin taasifamee fi kutaa raayyaa waraana jala ta'uun dirqama kamiyyuu ni ba'as tureera. Bara dargii yeroo weerara Somaaliyaa waamichi harmee Itoophiyaatti godhamee guutummaan Itoophiyaa duuli jedhamee duuluun ji'a 3 gidduutti leenjii raayyaa leenji'uun raayyaa idilee jalatti caasifamuun birgeedii fi kutaa waraanaa uummachuun waraanni diina barbadeessuu fi ari'uun Itoophiyaa oolchanii jiru. Biyya kana kan kabachiisan gootummaa guddaa kan raawwatan Shaalaqa Baashaa Alii Baarkeen kan fakkaatan gootonni beekamanis milishoota keessattidha. Waraanni waloo lafee dugda raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa gargaaraa ta'ee hiriiruun diina waliin wal waraanaa tureera. Har'as seenaa sana dabalee jira. Yeroo sanatti miseensonni baay'een gootummaa fi ga'umsa isaaniin gara raayyaatti dabalamuun aangoo olaanaa raayyaa ittisaa irraa kan ga'anis ni jiru. Ammallee seenaan sun dabalamee jira. Itoophiyaa qaanessuun hin danda'amu. Uumamaan raayyaa ittisaa kan ta'an raayyaa ta'uuf kan uumaman waraana goota du'aa hin sodaanne lafa harmee waan taateef. Injifannoon gooticha raayyaa ittisa biyyaa fi waraana walootiif. Du'i moo'ichii fi kufaatiin diinota Itoophiyaaf haa ta'u jecha guyyaa har'aaf kanan qabadhee dhiyaadhe asuma irratti golobaa turtii gaarii qabaadhaa galatoomaa.